Gabi. Duraan dursaa dhuga baatii kootti otoo hin galin nama dursa Waaqayyoo galata naaf laadhaa. Galateeffadhaaf Waaqayyoon naaf laadhaa. Walla qixxeessee waan hunda na baachisee galata kaasuun irraa hafee na baachisee iddoo kana na dhaabeef mee itti dabalaatii tokkicha naa galateeffadha. Asumaan nama Waaqayyoos naadhaa ayyaana isaa akka Waaqayyoo malee dabalee isaaniif baay'isu. Waaqayyo sinaa eebbisuu jedhaa raajii fayyu. Ani maqaan koo Baqqaluu Caalaan jedhama. Asuma jiraadhas. Ani kan Waaqayyo naa godhe dursaa waggaa 2 baranaati qaamee torbee 3 galeedha. Mucaa koota duraa akka malee dhukkube sin jedhe qofaa dhalee sana qofaa sana laala ture. Qofaa dhalee marfee dhaqaadheen isaa wal lola abbaa manaa kiyyaani. Lakkaa mucaan keejii biraa keessa galee jira. Waan sanaan gallinaan kolfaa mucaan hoggaa meeqa ta'u achi naannolee bahe sin jedhe jala. Qofaa dhalee qofaa yaada nama qabbisiisa. Qofaa dhalee marfee keessaa daa'ima maal taatee sanaan guyyaa isaa amusii gara sa'aatii boodatti akkasumatti bulle sin jedheen bulle akkasumatti otoo biddi irraa boba'u bulle ganama isaa bari'ee waldaan naqadee yeroo sana gara sitti waaqeffannaa ture. Waldaan dhaquu na dhoowwe sin jedhee na dabbaqu maal hojjedhu misaan hojjedhee hundee dhugaa waaqa jiraatatti guyyaa sana mucaan ol deebi'ee amma deebi'eera. Rafee natti siqennaan jedhee achi riba keessaa baananii ka'e. Inni yoo mucaa kana doon deebi'ee natti hin deebinnaan jedhee na dheessa. Bati mucaan koo maal ta'e na dheessa dheessiman jedha. Otuma akka na sa'aatii 11 akkabaabii geenyaan akka malee ta'e. Achi mucaa siistar makiyyaa ishee wajjin fuudhee gara waldaa geessinaanii raajifaan kadhataa baaniiru gara biraa imalanii achi kan jiru mucaa wayaa. Maanguddoonni 2 achi ba'anii reefu ba'u tokkoon kadhannaa jedha tokko lakkii sa'aatii nutti ga'eedhaan kadhannaa jedhu sun muddamee sasaamne hordofu akka irra kaa'ee nagada. Yeroo Tambeellaa achi asii arguu Tambeellaa maraajii baaggaa seera argu mucaan achi naanna'uu hin deemu. Mucaan ammoo achi dhaqee Tambeellaa baargee hangeessin jedha. Dugda warra akkas na godha dugdarra. Waan ta'eef mucaan jedhee tanaan kolfaatuma ammas nan kolfa malee naarummoo. Amma kolfaatu mana magitti maalsee sinna mucaa sochiraatu maannaa kadhate warqoodhaaf obboleessa kiyya maqaa isaallee raaffanneemsallee warqoon kadhatee fi achiin galee galgala sana naannoo sa'aatii 5 ga'ee halkan keessaa akka malee achumaa waan godhu dhabnaan inni ka'ee bilbilee raajii fa'itti achi bishaan dhugaatii sa'aatii 5 ta'eera 5 daqiiqaa 25 wayiiti hirriba keessaa ka'anii beeku isaan eebbisuu achi bishaan qabadhaatoo kadhadhaan afaan dhanii jilbeeffannee bishaan sana irratti kadhatanii bishaan sana dhugee mucaan koo irrafe bishaan sana dhugee irrafe. Kanarraa achumaa ka'ee ganama sana nagaadhaan taa'ee achi otoo dhugaan baay'inaan bubbuleanis sodaadhee tokkumarraa dhallee sodaachataman dhufe achi Waaqayyoollee akka na gargaaru kadhachaan bulee akka na deeggaru as geenyaan dhufe achi torbee 3 mucaa sun fayyatti qaameen torbanitti galee. Mucaasa tokko qabe akkasumatti. Amma sirumaa waa wallaalee sanaa rifannee xiqqaa baay'ee rifate. Maaliif mana keessatti xiqqoo jedhumsi walitti isa wajjin walii galuus hin dandeenye sababa isaas hin baru garuu waan irratti wal'amnu hin beekani. Amma achi galgalaatti isaanii bilbilanii amanamaan jiraadhaan sa'aatii wayii dukkana keessaa kaanedha. Naannoo sa'aatii 2 ta'eera. Otoo achiin dhufin dura mucaa wayii dhufe kuna waan irra jira sa'aatii 3 akkanumatti baadhee jira mucaa sana. Harma kenninaanii farma didee mucaan akkasitti utaalanarra. Qofaadha se'eetu mana qofaan inni isa daa'ima nu taalchisaa deesin jiraachuma mucaa. Amma kana fuudhee deemna malee naan raajii fa'ii bilbilee kaanee dhabne dhandhaan isaanii manuma baanii dhufanii nu kadhatanii achi mucaa sana hafuura guddaa ta'anii sababa isaatiin illee anumarraallee waan baay'eetuudhaan hiikamee mana koorraas jireenya koorraas balaa daa'ima sanaatiin minaan daasinnee torbee 3 ga'u ani dubbachuu hin danda'u wayii kan dhiisati shiroo daaksisee aman daasisee akka bobbeeqa waan an daasisee sana onarra waaqee as garagalee jiru yoo onarra tolchee masoobiin boru duwwaadha isatti dubbachuus hin danda'u
garuu karaa nama waaqayyoo otoo inni dhaabbatu akkasii waan akkanaatu jiraatti rakkinni kee kana naan jedhanii isaan kan hundumaa garuu maaliif na dhoksite eenyu ergasillee garaa isaanatti gaddaa ture ani immoo itti dubbachuu hin danda'u yeroo sana maaliif harka isaarra eegaa hundumaa kana dhume akkas ta'ee jedhee too dubbachuuf nan rakkadha garuu warra tolchee boruma soo biran jiru. Guyyaa sanaa kaasee waan hunduu manni koos fayyaa ta'e daa'imni koos nagaa taate amma hadi warraatti kunoo waan ulfina argatu daa'imni koos nagaa qofaan qabeen beeku isaanis walitti dubbanne hin beeknu dabalaan nu dhufee waan hundumtuu maatiinis jireenyis nu dabalee waan hundumtuu nu dabalee waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyoon galateeffadha. Kana san keessaa osoo hin bahinanii obboleessa koo quxisuun ture yoo amanate achi otuma waldaa san teenyee waaqeffannu karaa nama waaqayyo raajii ba'anii mucaa nanaa sibiila si eeggatu jira fuuldura kee wannaatti karoorfatte sanarraa deebi'i akkasitti cuubeen argaa cinaacha kee irratti jedhaniini innis ishee deebi'ee mucaanis nagaa ta'e achumaan akka hafuura amaa fakkaata keessa akka hafuuraan guutamuu si fakkaata wantichi namaan galu waldaa keessa osoo seene mucaan danda'een taa'u akka waan hafuuraan guutametti bakka waldaa mulummachaa achumaan isaanii karaa waan hundaan arganiif irraa ifatanii achumaan fayyee mucaa sunis yamma hadi warraatti kun qoreen illee isa waraannee utaalee gala kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyoon galateeffadha. Kanaan dura yeroo mana keessan keessa jechuudha. Ati isatti namatti garuudha. Qodaan bukoo keessanis qodaan daakuus hundinuu hin saamamaa. Yeroo erga waaqayyo sitti dubbatee booddee abbaan manaa keessa gaafa sana simukkee dhaabateeti kan jiru. Erga afuramaan sirraallee iyyee bahee ture gaafa sana afur kun afur dhugaatii sirra taa'ellee mucaa akka dubbatee waaqayyo karaa sana sirraallee afur qoccabee mee inni duraan kanan beeku ergasii waan ta'aa jiru immoo maal fakkaata mana keessa jijjiiramu jiru maal fakkaata? Egasii waan baay'eedha baay'ee nagaatu jira otoo dhugaan bahin bubbuleera garuu waggaa lamaan sanittis deebi'ee wanta akkasii xiqqoo na qunname sababa achi otoo dhugaan bahin turuu koottis baay'ee nafittis gaddeera waaqayyos natti gaddeera ji'a lama maskaramiitti ji'a dhumarra ji'a lammata argaseenne Sistariin koo baay'ee dhukkubsattee balaa ishiitiin as dhufee iddoo kana ishiidhaaf kadhachuufi ishiin baay'ee dhukkubsattee balaa ishiitiin as dhufnaan raajiin maaliif kan namaatiif xaarta kan keetiyyuu mataa nama dhukkubsaa jireenya marmartoo keessa jirta ati jireenya marmartoo naannessaa jirtaati maalan namaatiif sammuun si dhukkubadhanii naa kadhatanii erga sanaatii kotteen koo lafatti qabatee namummaa koollee of bari'anii nama keessallee dhaabachuuf deemuuf baay'een saanfadha. Maaliif jireenyichi baay'ee ulfaata haala jiru naannoo kiyya mana koo keessa jiru keessanii achi guyyaa sana kaasee kunoo qondaaf kadhes yoon tolfadhes yoon rafes riba nagaa yoon nyaadhes midhaan nagaa nyaachaa jira. Kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Obboleettiin koo sunis guyyaa sanaan baay'ee galiitti bilbiliif naan jedhani bilbiluuf hin qaana'e gizee sana guyyaa sun jimaata hojjaa duraa sistariin koo bilbilteeti ani bilbiluuf hin affare maaliif jireenya hamaa waa'ee ulfaataa keessa darbite ji'a tokkoof torbee lama gilkoosii malee midhaan biraa faashiiseen yoo nyaatte ol deebi'a bishaan yoo dhugde ol deebi'a garuu rakkina ishiin baruu hin dandeenye mana hospitaalaa dhaqxee raajii mul'us kaatetti sababa isaa baruu hin dandeenye ishiini xiqqoo ishii maatiin keenya nama waaqas miti xiqqoo karaa baay'eedhaanis hordofamaa jirra waan ta'eef dhumarratti garuu raajii fa'aa karaa sanaanii akka qaalii irratti naafaasanii waaqayyoon isaan maqaa waaqatiin isaan gaafadha. Garuu sistariin koo fayyitee kun amma ji'arraa kanatti nagaa hojjettee midhaan isin nyaatti bishaan isin dhugdi akka namaatti hojjetattee kushiinaa galtee baati. Jireenya ishii geggeessaa jirti. Mee kanas waaqayyoon naa galateeffadha. Gooftaa galateeffadhaa ishee. Achi isattaanee adaadaa naataati kan wasiila abbaa keenyati.
baay'ee dhukkubsattee fayyite maatiin keenya baay'ee mata jaboota xiqqooshii waaqa kana hordofuun hin ulfaata. Isheen nama isaanii keessaa tokkoffaa waaqayyoota akka kennatte achi xiqqoo daa'ummaa ishiitii taatee dhukkuba gaggabdootiin qabamte waggaa lammataa dhalattee waggaa lamatti qabamte. Amma kana diras ilma rakkatti booda waaqayyo fudhannaa fayyite. Achi otoo maatiin hin qoru maaliif jireenya sana maatii keessatti geggeessuun hin ulfaata. Ishiin kadhannaa dadhabdee itti deebi'ee wanti sun achumaan as dhufee naa kadhachiisee naan dhufe dhumnaan asitti waaqayyoo ishee argeera. Isheenis fayyiti atis kottuu dhugaa bahinaan jedhanii Yihudaa naan jette. Achumaan akkanaa garuu guyyaa tokko dhuftee isaa fuuldura dhaabattee dhugaa baataan jedheen ishee bakka malee bakka koobinaa galateeffadhuuti nan dhufanaan jette. Kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Alattee waggaa lamatti qabamte amma garuu umurii ishee akka meeqa ta'a? Umurii ishee meeqa ta'a? Waggaa meeqatti waan daldalamte? Waggaa 35 taati bakka hirumaaniif ishiin waliin dursinuti. Hundumaa waaqayyo kanarraas nu baraare mucoo obboleetti isaa fuutedhaan immoo asii teessee torbee tokkoon tonguutiin akka qalbii taatee akimii galte mucoo suni achumaan maaloo dhaqiitii naa kadhachiisiif jettee haati isaa natti himte haati mucaa nan dhufee ishiin Amaanu'eelii ciifti. Akka jedhanitti isaan guyyaa sadaffaatti ishiin daa'ima sana gallakkistee mana akimii galte. Mucaan dhageenye torbanitti achi mucoo suni akkana dheetoo isaanitti himnaan kunoo amma sa'aatii kana kaatetti ishiin bilisa baateetti nuun jedhani. Amiin jedhee kanan fudhadhee galee achi galee hoggaanani mana gahuu baasanii anan dura baasuu didanii kanas waaqayyo nu galateeffadha. Amma Aishinaga, Matinaga, Julie Kishinaga, every Manakira, on the Manakira, Mishanaka. Ada kes politik kes all marundum tu, agama si karatamiti nagara. Nagara. Waaqayyo akka nufaana jiruutiin barree garuu reefu natti dhaga'amanii erga nama garuu xiqqaatu waggaa 8 guunna. Maaliif waaqayyo akka nafaana jiru dhukkubsatee akkanatti maxxanee nafaana jiru miila nan argee dursa yaadaan deema yaada koon deema garuu kanan jedhee waaqayyo namni dandabarree garuu akka inni naa oolee ani quban qabu. Kan hundumaa keessa kan hundumaa kan galataaf na dhaabame tokkicha naa galateeffadha. Isa si fayyisa kana biraan fi Waaqayyo si haa eebbisu. Kun dagadhuu bareechaa godheessa naatu yaada dabaa meeqa qalbii jabaa uumee naman gatu waaqayyo rakkoon ilaalu rabbi Maqaan koomiidhaan kan jedhamu kan irraa dhufe sun waaqayyo waan baay'ee na godhe isa keessaa fulbaana gaafa guyyaa 18tti nama kadhachiise sitti namni sun baay'ee nama gaarii ture nama qajeelaas ture garuu haaluma hin beekamne manadhaa seene haati mana isaa daawwattee waldaa kiristaanaa safara kee deemutti dhaqiitii na kadhachiisu naan jettee achi isaan bira dhufe raajii bira akkas naan jedhan. Namni kun baay'ee lolama amma du'a lubbuutti lolama garuu lubbuun isaa waan ta'u inni kama garuu achi lafiin dhugaa baay'inaan jedhani akkuma isaan jedhan namni sun manadhaa keessatti dhukkubsatee amma qaddoo dhiqanaan irra gahutti illee baay'ee dhibame opereeshinii ta'ee bahee tirfanjeti achi isa booda inni bahee obboleessa isaa seenee fi amma inni mana yaalaatti bahutti achi obboleessi seenes immoo dubbiin xumuraniira. Amma nagaa baneerra dubbichi waan irraa cufameef waardaatti na kadhachiiste dhaqiitii dhugaa bahii qaamaan nan dhufanaan jedhe kanumaa waaqayyoon na galateeffadha. Dhugaa ba'umsi waa isheen jetti isinii galee haadha manaa obboleessa isheetiitu dhaqeetti naa kadhachiise waldaa naannoo keenyatti dhaqee naa kadhachiise dhangoo isaan bira dhufe isaan immoo naa kadhatanii. Wanti ta'u jira garuu lubbuun isaa immoo jedhanii akkuma jedhame opereeshinii ta'e achi keessaa ba'ee iddoo isaa immoo obboleessi isaa bu'ee obboleessi isaa kun immoo gaafa bu'u walumaa gala inni achi galee hin turre dubbiin xumurameera.
Naan jedhanii gooftaan galateeffadhu jedhanii naan jettee naan dhufeetti bakka ishee waa dabalaa gargaaraa gooftaa galateeffadhaa. Waaqayyo isa si fayyise si gargaare mana keessa gargaare biraa hin hafiin dhugaatu taasisa godhu Waaqayyo.